ربي شي برس الله يوفرتك يا شي برس خلق كل يوتاتي إن شاء الله نتيسك حاجة قرتي هم نقابل نوما تتافنا يا رب انت شبرا جيسن ديبي يا رب ربي شبرا شبرا جيسن قيسني يا خالق حساب هركابه يبقى شركة ديبي أما سنترن تايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميجا سلامتك أفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتني ودكتور تبي قبل جنتو خينا كم نجا قبلني جرتني جوات تري سنجي إيه بكم جرتني تجاهم داو سلام تنتين أنا جاني سنبرا جيس سنين جي شاف مرة شيخ نيل نترو فيك جرا جاي maal goona gaa sheekaan godhantu hin jirre nuugaa ammallee waan inni harka bu'e dubbiin ta'eetu dubbu ajaa'ibaati waan nama dhibu waan hedduu takka nama yaachisu rabbiin oofee namtichi sanitti qabee lafaa fuudhee namtichi nama nagaate otoo jennuu kun amma biiftutti maallaqaa gurguratu deema. Ogaa dawwaltee si yaalaa hin kaasu? Hin kaasu dawwaleetiin gis akkana jalaa kaase. Narratti cufee wardumaa hun beekuu jee telefoon isaan hin qabu gaa Abiraam irratti bilbileessan booda telefoonni cufaa jaana jalaa cufatee narraa cufatee biiftuu amma hun viidiyoo takka galaan. Ifiif itti bilbilee maallaquma hayyee naa dabarsi maallaqa hagana naa dabarsi. Je'eeni waltanii maallaqa dabarsitee biyyoon maallaqa awuu dabarsitee. Ajaa'iba amrii taate. Maal maqaa imaani muddam akkana maali maaltu maal maqaa imaani. Abuma ajaa'ibaati kuma biraati teenyatu annanuma dhibdee ugaa'ii. Madaan tuula soo teessoo taa'an marratti hin jirtu taa'an marratti madaan ida'amuu malee wanni naa dhufu takkallee hin jirtu. Egaa mee amma abruma akkam gooname yoo namtichuma kana gaa rabbiin laaffiseetuma gaa rabbumti isa haa beeksisu malee. Maallaqa fudhatee midheem? Maallaqa fudhateen sagaa'ee namtichi maal wanni itti ergate risaala naa dhufte jaa. Naa dhuftee risaala naa dhuftee. Fudhatee maallaqa fudhatee malee akkana jaa ergitee maallaqa. Bakka turi deebi'ee jechuudha amma yoo musliimtu kanaatu maali. Achitti deebisuu deema gaa'ee namtichi. Maal immoo abaarsumti biratti deebisuudha deema. Maal balleessite abaarsumti kanaafu maal? Abaarsa biraatti yoo ta'an abaarsuma akkanaa kan abrii ajaa'iba. Ayee. Anuma dhibdee sheekh du'aa manaa godhi maaliin godha wanni godhan hin jirtu ilmooti jallee hin argadhu kunoo teenyatuun tanuma biraatti yoo rabbiin keessa heeruun baddu garuu yoo rabbiin keessa hiraate booddee gaa rabbiin mokkottii kana gaa. Heerumatti na haa jirjiiru. Jajjabaadhu sinja eegaa ammati kun amnoo rabbi irraa taate salaafisii jajjabaadhu. Inshaallah mee jajjabaadhu. Yaa rabbi yaa Allah. Yoo fudhattee gaa ishii biras khalaqullee yoo taate inshaallah nutis gaa haga gartee humna qabnu nama tattaafanna. Yaa rabbumti ishii biran geessin deebi'e. Yaa rabbi ishii biran geessini. Hasaaba harkaa ba'ee goshi harkatti deebi'e ammas santaran taayaa rabbi. Rabbi achitin deebisee. Rabbi achitin deebisee yaa sheekh. Odoo achitin deebina rabbi kalaama isaa kan isaa dubbisuu himee du'aa godhu. Odoo inni afaanin dubbate achitin deebu jaa. Afaanin dubbatu haga amma afaanin dubbatu. Dawwaqamee jira jechuudha. Dawwaqeetuma ciisuu malee afaan odoo inni dubbatee jira. Namticha saniifu ka'ee harkaa deemaan tiiree jira. Eegaa taane alatti illee taatu kan galatee harkaa fiiga. Namticha maallaqaan isa nyaatu deemu kan. Awoo namni yoo kana keessa jiru nama khasaaraa malee namni yoo keessa jiru nama khasaaraa malee. Namni bineensa malee hin jiru dhiisee aman keessa yaabu. Kunimmaa sagaleen warra gaara kana nama gurguratu irraa tokko natti fakkaata. Sagalumti isaa ture. Duraan waraabessaa gas ga'uusan nama nyaataa ture isaa kun si maal. Dallaala mana fakkaata sagalee hoggaan laalu. Dhiiga namaa dhuguu bareedaa tokkoon isa hogga duraa sanuu nama rabbii fakkaate tan rabbiif jechan kun mana fide isaa ajjeese naan injina akkana naan injina jee booda hoggan itti bilbilu kun telefoonummaa wardaa fi jinniin beeku natti bilbila nam tokkollee jeedha maallaqa itti barbaadu deema inni duraanu. Amma gurguratee jechuudha. Gurguratee gaa'ee nammaan tana gaa biiftuu maallaqa hafaltee fi gaanee ni geessaaf gaa amma inni fuudhe biiftuudha. Rabbiin kiyyachiin geessisin. Oduma achi hin dhayne rabbi isaa dubbisa. Amma dhaqeetiin fudhadhaa jirti moo? Dhayixee natti hin dhufini jaan mana kiyya. Siirii gootaati dhaga'ee mana kiyya qarqaran bahini ammoo siifin alatti hin gassii baasa iyyee. Alatti maallaqa fudhatee alatti baasa? Maallaqa fudhatee alatti baasa. Gaa siirii efa maa'u siirii san dhaga'e malaa'u gaa natti gootii waan ijoollee gaa sammuu keessa rabbiin hafituuyi. Silkuma sanoo maallaqa fudhatuu hin dhabu silaayi. Maallaqa fudhateetuma silaa silkuma shiif irraa cufee isuma alatti gabbaasuu baatee silaa maallaqa illee haa fudhatu wayii. Ishuma silaa isitti geessuu baatee isa silaa. Laa hawla walaa quwwata laa hawla walaa Dallasuu ajaa'ibaati. Yaa qomme Barbaaddee maraadhee kun wayi faqalee shaara rabbii gaa kun warra mana. Jajjabaadhu gaa kun. Abaarsa rabbuu warraa ijee. Jajjabaadhu dhumuuf taate gara xumuraa deemu deemti. Yaa rabbuun gara xumuraa deemu deemtu amma jajjabaadhu waa takka gartee miti sammuu danda'e. Maraatuu malee waa takka naa nafne. Jajjabaadhu waan miti. Rabbuumti gaa naa jabeessu. Jajjabaadhu anis hanga gartee waan qabu waan humna qabu maallaqallee hanga qabuun. Meegaa maallaqa. Yaa sheekati fi foomee dhaala gasi baafnee maal qabdaa miti rabbii. Akkam goona gaa. Yaa boo'ee rabbuun nu haa gargaaru. Yeetara keessa namni hin jiru.
namni hin jiru biyya tana Egaa biyya kana keessa amma namni maallaqa irraa dalagaa jechuudha. namni biyya tanaa kun osoo irlee maallaqa wanni hundi maallaqa namni maallaqa hin qabne waluma gurguruudha ka maallaqa qabu maallaqaan bitee akka fedhe nama godhuudha jechuudha. Seerri biyya tanaa eegaa ni beeknaa walumaa nuyi. Egaa ka maallaqa qabu bitee akka fedhetti sitti taphata jechuudha daansii sirratti taphata. Egaa sababa wanni biraan jirtu. Waan rabbi biraa taate malee beektamaa hin jirani. Egaa rabbiin ittiin taasisini. Maal jenna salaafis gaama beektaa amriin isarraayi. Rabbi mu birarraa gabbuute. Egaa sabbarimee atama jajjabaaduu dhiiradduuti. Ibidda mataa biyyatti na naqame kana rabbuun tina haa qabbaneessu. Inshaallah rabbiin gartee danda'aadha. Egaa rabbiin danda'aadha. Rabbiin sabrii siyaa kennu. Jajjabaadhu jechuudha. Silaqaa kan fayyee odoon balmicaa hiyyallee odoon rabbii fudhatee beekee rabbii fudhatee jeeqaa tan ofirraa. Sabbaree ofirraa nama keessa bobba'ee akka namatti deebi'e. Kaduu du'etti beektaa. Kaduu du'etti Hinduune waan duune jiruudha. Du'uu kana jiruun ilmi namaa nama ajjeesuu kana rakkooni. Hinduune yaga hinduune waaltatu mara taa'u jirti. Inshaallah ate ganaa warma. Maalumaan ishii godhe biyyuma tanaa wama ishii godhe wallaalee Amma asirratti deebuu qabaa beekta. Anta nagaalitti rabbumaan itti erga yaa rabbi narraa ati gara qabdi qabi yaa Allah. Amma xiyyi asirratti deebuu dirqama asirratti deebuu qabaa. Yaa sheekaa tanallee dubbadhee hin jira. rabbumaan godhe. Amma xiyyi diraburii gartee kara ishiidhaa deebuu qaba. Dirqama amma barbaada miti. Barbaan ilmaa'oo duraan dhossaan beektaa achi dhaqaa jennee karaa manaa isin arginaa miti. Amma zaahir baaneti zaahirumaan ishumatti obbooteenya ishiinis gaa. Argaa ishiidha haa bobbaaftu maallaqa ishii agartee haraam warri qabdee teessoo sanis nutti haa gayyaaftu. Egaa maaliif jiraanna nuti efagaa wanni musliimni kanatti miidhamu. Artii kanarra maaliif jiraannaa maaliif jiraannaa jechuudha. Biyyattis wal gurgurannaa asittis wal gurgurannaa bakka hundattuu nuti gurguramaatu adeemnaa. Gurguramni efa gartee egaa durirraa ka'ee nurraa hin dhaabbanne jechuudha. Amma egaa gurgura waan jedhamu kana gartee ifirraa dura dhaabbachuun nurraa ni dirqama. Meegaa warri jettanis asbaadhaa waan jennu isinii dhaamaa jechuudha. Warri ni jirreettan hundu warri jiraattan asbaa. Egaa waan gurgura jedhamu gartee nama gurguran kan ifirraa dura dhaabbatuutu irra caala. Siirii nama dalagus ifirraa dura dhaabbatuutu irra caala. Egaa Allahu Akbar janiit mafirraa gaatu tanuma. Jahada gaatu. Tanuma firraa dhorga. Miskiinni waan akka hin qabne. Miskiinni ni Egaa hin jiraatu jechuudha. Jiraachuu Biyyatti jiraachuu hin dandeessu. Biyya namaa keessatti jiraachuu hin dandeessu. Maaluma yaa'u rabbi sodaatu namni waan azzabaatuma deema. Garuu egaa rabbiin akkana jedha. Egaa nama zollamu. Anis gartee waan isa zollamu. Ni artii tana gubbatti ni qopheessa fiije ammoo artii jedhatti ilaagaa yoomal qiyaamaa gartee qiyaamarratti hanga guyyaa qiyaamarratti azabni inni as gubbatti nama azabu akka guyyaa qiyaamatti nama azabamaa jechuudha. Akkaataan yaaboo dhalaan tun akkaataan imaanaa kennamtee akkaataan rabbi birattis ol kaafamtuudha kabajamtuudha yaa biiftuu kabajaaf irraa hin fuudhiniiti waan ansiidaamu. Ati maqaa musliimaa ba'attee musliima taate hatta amantii birallee yoo qabaatu taate wanni kanaaf sin baasu. Abrahaamillee naanni kaasii godhaa jechuutti hin jira wardalleen homaa jirtu hin jirtu. Ati immoo maal taate waan jiru siidaama. Siirii tana ofirraa hidhiisi. Nama waliin gurtee nama dhazzabii maallaqa haamaa waliin qabattee ibidda fitti hin qabsiisinii waan jiru siidaama jechuudha. Egaa fakkaataan akka ishilleen yoo ka jiru haa taate fakkaataan laal fakkaataan akka ishilleen ka jiru yoo taate warroonni siirii nama dabaaftanii. Siiriin akka malee sammuu nama gootan waan kanarraa deebi'aa wanni kun jajjabduudha. Namni nama zollamu rabbiin haqa namaa namaaf hin araaramu. Of eegaa haqa namaa namaaf hin araaramu. Namuma saniin sirraa kabaluu ta'a yookiin immoo cinqii addunyaa tana gubbaa sitti buusu ta'a. Maallaqa amma deddeebituun kun dhugaa sitti hin fakkaatin. Dhugaa sitti hin fakkaatin si harkaa dhaabuu ta'a. Dhaga'i musliimni akka hoonga taa'ee halkan tokko immoo rabbi kadhate boo'ee rabbi kadhate dhabamtee beekatti maallaqa kan waan fayyadu jechuudha. Warri akka ishee fakkaatan fakkeenyi fudhadhaadhaa. Waa hedduu namarra ga'a waa hedduutu qalbii namaa tana cufa silaafis qalbii keessaa yoo cufamte qalbiin gubbarraa waa takka hin dhageessu ga'a qalbii keessaa san rabbii nama cufini egaa zulmii bobba'aa jirtu tana dura haa dhaabbannu ofirraa haa ittimnu uummanni keenya hedduudha akka keessa jirtanillee hedduudha gartee akkamatti gaa warri bobbaatanii ol galtan booda isin hanqattu atis namicha gartee nama gurguratu atis gurguramuuf teessaa hubadhu rabbiin namarraa kafala jazaadha. Egaa gaafa qiyaamadhaa re'ee gaafa hin qabne re'een gaafa qabdu yoo miite re'ee gaafa sanitti godheetu rabbiin irraa kafala hattaa makluuqa afaan hin beekne jechuu sanuu. Egaa of eegaa
guyyaa du'an hin beekanii guyyaa gartee duuta dhiyaatas hin beekanii boruun du'aarra du'aa hin beekamu yaaboo addunyaa xiqqoo tanaatiif jecha waliin azzabiinadhaa kan inni isinii daamu amma gaa insha Allah nuti fuutus an gara kiyyaan haga gartee gaa bakka ati geessutitti yoo gartee hiyyaman keessaa baafatteen alatti karaa ati dhaqxuun takkallee hin qabdu xiyya kiyyalleen kara kee deebi'ee jira duraan ammoo dhossaadhaan bakka sandaqii lakki bakka sanillee dhaqu mee humaatiif itti mootummaa ta'u maallaqa qabaattus haa ta'u mana kan kee dhufuunis isheenni inuma hin qatuu hubadhu dhaggeeffadhu viidiyoo san silaa ammuma dhaggeeffataa ifa gadhiifne eegaa mee wanna kun hedduu nama aarsaa hedduu gartee onneellee nama kaasaa ilmaa gaamma namni imaana qabu jajjabina argataa'u tanarratti fatanaadha eegaa kun akka baarsatillee hin laalini amma tun fatanaadha rabbiin nama jaalatu fatana atillee gartee miti lubbuu danda'ee na fincinqiini insha Allah eegaa insha Allah ni jajjabaannaa nutis waan nurraa eegamu mataa xiyyaa waan irraa eegamu si biran dhaabbadha hin sodaatin insha Allah siyyaa eegaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu dhaamsa qabdu dhaamni eegaa akkuma sheekni jiru kana yaa buleeyyan kiyya du'a amanaa godha dhaamsi biraa kan hin dhaammadhulleen hin jiru du'aa iteessaniin na bira dhaabbadha kunu ammalleedha deemee ammallee wamarraan dhufu balumarraan balaannatti dhufu alhamdulillah waan hin jiru qabu maaliin godha rabbi khaliqa biraa taate tana keessa gaata rabbi dhuftee nawoon nu fudhattee yoo rabbiin keessaa baatanii nama taatanii namatti deebitan jees insha Allah gaaf tokko nama wajjinuma qofaalla obbolee